Kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya lafa jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'agaa sagantaa qorannaa macaafa qulqulluu keenya jalqabuuf jirra. Qorannaa macaafa qulqulluu kana torbanitti al tokko sa'aatii kana kan isiniif dhiyaatu hundumti keessanuu akka irratti hirmaattan abdii qabna. Waaqayyo lafa jirtanitti isin haa eebbisu. Qorannaa macaafa qulqulluu keenya tun jalqabiniin dura heertuu macaafa qulqulluu qorannaadhaaf nuuf kenname har'a dubbifanna. Isa dubbifannee obboleessa keenya Salamoon waliin kadhannaa godhannee gara gadi fageenyaan qorannaa keenyatti galla. Jalqaba garuu heertuu macaafa qulqulluudhaaf nuuf kenname fakkeenya boqonnaa 15 lakkoofsa 1 isa jirurraa isiniif dubbisaa akkas jedha. Deebiin laafaan dheekkamsa hin qabbaneessaa. Deebiin jabaan garuu dheekkamsa hin kaasaa jedha. Kanarratti gaa kan walii wajjin qorannu har'aa walii wajjin qorachuudhaaf hundumti keessanuu lafa jirtanitti macaafa qulqulluu keessan qabattanii nu wajjin akka hordoftan isin affeerraa kadhannaa godhannee kadhannaa gabaabaa booda walitti deebinaa. Obboleessi keenya Salamoon kadhannaa nuuf godhi. Guddaa si galateeffannaa yaa Waaqayyo Abbaa, guddaa sitti gammannaa, tola keef gaarummaa kee hundumaaf galata siin jennaa, galanni maqaa keetiif haa ta'u. Dhugumaan qulqulluu Waaqayyo nu wajjiniin ta'uu kee argineerraa, nu gargaartetta, haalota baay'ee keessatti nu dandeessetta, bakka jiraanne hundumaa keessatti nu wajjin ta'uudhaan yeroo kanaaf saayidii kana nuuf laattee yaa Waaqayyo, ituuti gara keenya hin gorretee kan nu wajjin ta'u hin jiru ture. Amma garuu yaa Waaqayyo siin ofirratti argine, gargaarsa kee ofirratti argine, kanaaf galata siin jennaa, maqaan kee kan galateeffame haa ta'u. Qulqulluu yeroo kanatti immoo yaa Waaqayyo Gooftaa qayyabbannaa macaafa qulqulluutti seenuudhaaf jennaa, ati nu dursitee seenuudhaan yaa Waaqayyo waan nu hubachiisuu qabdu hundumaa nu hubachiisuun jaalala kee haa ta'u. Dhugumaan qulqulluu mootii Israa'el karaa foddaa televezyiiniis ta'anii kan nu dhaggeeffatan yaa Waaqayyo kallattii garaagaraatiin kan nu dhaggeeffatanii dubbiin kun yaa Waaqayyo isaaniif illee yaa Waaqayyo Gooftaa dubbii jireenyaa dubbii laga du'aa nama ceesisuudha waan ta'eef yaa Waaqayyo isaanis ittiin eebbifamuu akka isaan danda'aniif isaan gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Qulqulluu mootii Israa'el nuun illee yaa Waaqayyo iddoo kanatti nu eebbisuun jaalala kee haa ta'u. Yeroo kana si gaafannaa tolaaf jaalala kee yoo ta'e nuuf kadhatame yaa Abbaa. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Fayyaa ta'a. Egaa jalqaba qorannaa keenya tun jalqabiniin dura obboloota nu wajjiniin qorannaa kanarratti hirmaachuudhaaf har'aa asitti argaman of beeksisu isaan waliin wal barree gara qorannaa keenyatti ceenaa mee jalqabaa wal barra. Fiqaaduun jedhama, waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa Aqaaqii irraati. Waaqayyo si haa eebbisu. Tole, maqaan koo Qabbanee Baacaan jedhama, miseensa waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa Aqaaqiiti. Maqaan koo Salamoon Hambisaan jedhama, miseensa guyyaa torbaffaa Adventistii waldaa Aqaaqii irraati. Fayyaa ta'a. Ani immoo barsiisaa Daachaa Birruun jedhama. Anis waldaa Aqaaqii Adventistii irraa dhufe, miseensa waldaa Aqaaqii Adventistiiti. Egaa walii wajjin turtii kan goonu obboloota amma maqaa isaanii wal barreedha. Isaan malees immoo nu wajjiniin kan turan ogeessa kaameraa obboleessa keenya Warquu Wandimuu, Gulaalee, Waraabee, Bareechee simbiraan kan ga'aa jiru obboleessa keenya Warquu Wandimuu jedhamu. Isaan waliinis gaa turtii gaarii turra. Waaqayyo isin haa eebbisu jennaa lafa jirtanitti hundumti keessanuu nu wajjin tura. Gaa macaafa qulqulluu walii wajjin qorachuudhaa fi heertuun nuuf kenname akkuma sila dubbifame fakkeenya boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irraa isa nu dubbifneedha. Deebii laafaan dheekkamsa qabbaneessaa. Deebii jabaan immoo maal godhaa? Dheekkamsa hin kaasaa kan jedhudha. Mata duree waliigalaa kan nuuf kenname irraa biyyicha keessa jiraachuu kan jedhu irratti walii wajjin mari'annaa jechuudha. Egaa qorannaa macaafa qulqulluu kutaa 11ffaa irratti kan mari'achuuf jirru. Kutaa 10ffaa keessatti obboloota torbee darbe keessa isaa wajjin turtii taasifnee turre. Iyyaasuu isa dhugaa isa jedhu mata duree kanarratti barmoota qorannaa macaafa qulqulluu keenya qorachaa turre. Har'a immoo biyyicha keessa jiraachuu kan jedhu kutaa 11ffaa walii wajjin qorannaa. Kutaa kana keessatti waa hedduu arguu dandeenya, waa hedduu qorachuu dandeenya. Isinis egaa macaafa qulqulluu keessaa yoo Iyyaasuu boqonnaa 22 irratti hundoofneeti kan qorannaa kana walii wajjin qorannu. Yoo gaafii qabaattan, yaada yoo qabaattan
akkasumas immoo maqaa keessan barreessitanii nu erguu dandeessanii ergaa gabaabaadhaanii bilbila foddaa televiziyoonaa kanarra deebi'u irratti immoo argitan isaanis nu bilbiluu dandeessu. Qaamaanis isin bira dhufnee si waliin haasa'uu dandeenya. Isinis nu wajjin turaa jechaa gara qorannaa keenyatti deemna. Biyyicha keessa jiraachuu jedha sagantaan har'a waliigalaa irratti qorannaa keenya geggeessinu. Waa'ee biyyicha keessa jiraachuu kana keessatti kan ka'u yaada gadi fageenyaan wal wajjin qoranna. Keessumaayuu saba Israa'eliin wal qabatee waldaa har'a biyya lafaa kanarra jirtu waliinis wal qabatee waan kaafnu waan baay'eetu jira. Iyyaasuu boqonnaa 22 irratti yaadni jiru gosa lama saba Israa'el keessaa saba gosa Israa'el keessaa iddoo lamatti qoodamanii yaada ka'u ture. Isaan irrattis immoo yaada walii qoodaa barachaa deemna walii wajjin obboleessi keenya Salamoon obboleetti keenya Qabbanees akkasuma obboleessi keenya Fiqaaduunis yaada nuuf kaasu. Keessumaayuu biyyicha keessa jiraachuu kan jedhu keessatti wanti ka'u nama waliif kadhachuu, waliif yaaduu, yaada qabbaneessuu, yaada jedhu kaafnaa jechuudha. Keessumaayuu walii wajjin jiraachuudhaa fi waldaa keessatti baay'ee barbaachisaa kan ta'e har'a wal dhagahuu, wal hubachuu, yaada walii hubachuu utuu waan tokko hin kaasin dura gara dheekkamsaatti tun dhaqiniin dura wal hubachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e kaafna har'a jechuudha. Kanaaf egaa akkuma mammaaksa afaan Oromoo yoo walii galan alaa galanii yaada jedhutu jira. Kanaaf egaa akkasuma walii galuun immoo waldaa keessatti baay'ee bu'uura jechuudha. Waldaa kiristaanaa keessatti walii galuun yaada walii dhaga'uun jalqaba waan tokko hubatanii sabooda immoo gara murteetti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf egaa yaada kanarratti hundoofneeti kan yaada gaggabaabaa kaafnu har'aa dhaggeeffattoonni keenyas hordoftoonni keenyas nu wajjin akka turan gamanumaan affeerraa. Mee saba Israa'el keessaa keessumaayuu of kennuu kan jedhu irratti yaada gadi fageenyaan kaafna. Gaa akkuma arginu Iyyaasuu boqonnaa 22 lakkoofsa 1-8 irratti ni jiru. Iyyaasuu boqonnaa 22 lakkoofsa 1-8tti yaada jiru achirratti argina. Garee lamatu addaan qoodamee argina. Gareen kuni gosa Roobeel, Gaadii fi Minaasee walakkaa saba kana argina. Jarri kuni of kennaa akkamiiti kan isaanirraa argaa jirru? Maal isaanirraa barraa kan jedhu immoo mee obboleessi keenya Salamoon yaada kanarratti yaada gabaabaa nuu kaasu. Ashi gaariidha. Keessumaa eebbisu. Iyyaasuu boqonnaa 22 lakkoofsa 1-8tti yoo nuti ilaalle gosa garaa garaatu jira. Ruubeenii, Gaaddiidhaa fi walakkaa gosa Minaasee jira. Isaan kun maaliidhaani warroota of kennanii hojjechaa turan jechuudha. Hojii Waaqayyoo of kennanii hojjechaa turanii yaada isaanii guutuudhaan obboloota isaaniitiif illee akka isaan hojjechaa turanidha kan nuti arginu as keessatti. Isaan kun maa'inni warroota garboota Waaqayyoo ta'an Waaqayyoof tole kan jedhanii kan abbooman seera Museen isaanii baaseerrallee dhaabbatanii kan hojjechaa turan. Iyyaasuun baay'ee isaaniin galateeffata. Iddaa isaan seera sana dhaabbatanii hojjetanii gara kamitti akka isaan deebi'an isaan qajeelchee ture, gara godoo isaaniitti akka isaan deebi'an isaan qajeelchee ture. Isaan kun maal ta'an jechuudhaani of kennanii hojjetanii Waaqayyoof tole jedhanii Waaqa duukaas bu'aa akka isaan turanidha. Yeroo sanatti Iyyaasuun isaaniin galateeffateetu isinii dhugumaan of laattanii hojjettaniittu wanta gaaris gootaniittu kanaafiyyuu jedheetu isaaniin galateeffate. Isin maal gochuutu isiniif taare gara biyya isaaniitti isaanii gara kutaa qabanitti isaaniin deddeebiseetu isaan kana gara godoo isaaniitti akka isaan deebiin isaan taasiseetti ture jechuudha. Egaan isaa kana keessatti yoo nuti ilaalle gadi fageenyaani yoo dhaqee dubbisee akkas jira. Iyyaasuu boqonnaa 22 lakkoofsa 1-8tti Iyyaasuun ergasii jedha gosa Ruubeen, gosa Gaaddii fi walakkaa gosa Minaasee hin waamee jedha. Isaan isinii wanta Museen garbichi Waaqayyoo isin abboome hundumaa gootaniittu yeroo dheeraa kana hundumaa hamma har'aattiyyuu obboloota keessanitti gargar hin baanedha. Abboommii Waaqayyoo gooftaa keessanis eegdaniittu. Amma garuu Waaqayyoo gooftaan keessan akkuma abboota keessan abdachiise ture boqonnaa isiniif kenneera. Isin amma garuu biyya Yordaanos gama isa Museen garbichi Waaqayyoo isiniif kennetti godoo keessanitti deebi'aa. Garuu
abboommii fi seera isa Museen garbichi Waaqayyoo isiniif kenne eeguudhaaf jabeessaa of eeggadhaa. Waaqayyoon gooftaa keessan jaalladhaa. Karaa isaa hundumaa irra adeemaa. Abboommii isaas eegaa isatti maxxanaatii garaa keessan eeggadhaa. Isatti maxxanaa garaa keessaniin hundumaan jireenya keessan hundumaanis isaaf hojjedhaa jedheera. Kana booddee Iyyaasuun isaan eebbisee gadi isaan dhiise gaafas isaan gara godoo isaanii hin dhaqanii jedhaan. Museen walakkaa gosa Minaaseetiif biyya Baashaan kennee tureera. Iyyaasuun immoo walakkaa gosa Minaasee kaaniif obboloota isaanii wajjin Yordaanos gama biyyaa gara lixaa biiftuu kenneef jedha. Iyyaasuun yeroo isaan gara godoo isaaniitti akka dhaqaniif gadi dhiisettidha isaan eebbisee jedhaan. Egaan as keessatti maal arginaani? Iyyaasuun isaan kanaaf akka inni kutaa garaagaraa kenneefiidha kan inni arginu. Warra gosa Ruubeen jedhaman gosa Gaaddii walakkaa gosa Minaasee kanaatiif gosa iddoo garaagaraa kenneefiitti ture. Gara godoo isaaniitti akka isaan deebi'an. Isaan kuni lolaa turan, lolli isaan lolaa turan, lola hafuuraa lolaa turan, lolatu isaanii eeggataatu ture, fuula isaanii duraan kan jiru lola tureeni, lola sana keessatti garuu jabaatanii dhaabbatanii obboloota isaaniitiif loluudhaaf aarsaa of godhan jechuudhaan karaa ta'anii of dabarsan. Sababni sun maanni waggaa yeroo muraasa kan isaan lolu waggaa 6 hanga waggaa 7 gidduuttidha kan isaan loluu danda'ani. Sana keessatti akka isaan waaqayyo isaaniin gargaareera jechuudha. Sana keessatti immoo amanamummaan isaanii akka inni jabaatee dhaabbatudha kan nuti arginu. Kanaafiyyuu daangaa uumamaatti ta'uu hin dandeenye Yordaanos illee jedhan. Daangaa uumamaa kamiin iyyuutti ta'uu hin dandeenye qoba qabaa isaanii ta'uu hin dandeenye jedha. Akka isaan jabaatanii dhaabbatanii lola sana keessatti akka isaan mo'atanidha. Isa dhufuuf illee karaa qopheessanii daandii akka isaan ciraa turanidha jechuudha. Gosni kun yoonnaa nuti ilaalle. Kanaafiyyuu achi keessatti waggoota amma kana lolanii waggaa salphaa miti waggaa 6 hanga 7 jechuun lola fuula isaanii dura jiru isaanii kan isaan ittiin lolanii hafuura qulqulluudhaan duwwaa qabu dhugaatii wangeela jiraataa duwwaa qabataniitti jiru fuula isaanii dura kan jiru garuu meeshaa ammayyaawaa ta'edha kan isaan qabataniitti deemanii isaanii lolaa turan garuu isa kanaaf illee jilbeenfachuu akka isaan hin dandeenye akka isaan lola sana injifachuu danda'an dhugaa waaqa jiraataa qabatanii warra deeman suni dhugaa waaqa jiraataa sanaan akka isaan mo'anidha kan nuti as keessatti arguu dandeenyu jechuudha. Kanaaf eertuun kun maal hubachiisa? Hin galateeffatedha gaafa ergu sana gaafa eebbisee gadhiisedha gaafa isaan godoo isaaniitti deebi'anii har'a kun maal hubachiisa waan jedhuuf xiqqoo yaadatti dabaluu barbaadeen. Waldoota keenya keessatti yeroo waan garaagaraa mana sagadaa keessatti dalagnu yookiin hojjennu waanuma waaqayyoof ta'a jennee hojjennu akka namaatti jechuudha akka namaatti yaadnu. Galateeffannaan hin mul'atu yeroo baay'ee. Thank you pepperiin hin jiru jechuudha. Isa kanaaf amma Museerraa maal eenyurraa Iyyaasuurraa maal barannaa dadhabdaniittu lola kana keessatti laga hedduu ceetaniittu kan bu'aa bahii hedduu ceetan kana keessatti immoo maal gootan jedhaa isin irratti hirmaattaniittu. Kanaafuu maaltu isiniin mala galateeffanaatu isiniin mala yeroo inni jedhu argina jechuudha. Kanarraa akka waldaa keenyatti yoo fudhannee hojii xixiqqoo hojjetamanii yoo wal jajjabeessine hojii waaqayyoo tokkummaadhaan galmaan ga'uu dandeenya jechuudha. Isaanis tokkummaadhaan deemu waan ta'eef iddoon itti isaaniin dheekkamuun hin jiru jechuudha. Kanatti dabaluu barbaadeni. Of kennuun isaanii saba Israa'eliif waaqayyoof mataasaa of kennanii hojjechaa turani. Baay'ee nama dinqisiisa amma yeroo amma dubbifte kana keessa jarri kun waggaa dheeraadhaaf of kennanii saba isaaniitiif obboloota isaaniitiif lolaa turani. Waaqayyoofis immoo of kennanii qodaa duwwaa ta'anii of kennanii waaqayyoof hojjechaa turan. Akka dhuunfaatti miti akka gareetti kan socho'aa turan jechuudha. Kun baay'ee nu barsiisadha nama naara. Of kennuun waldaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee. Of course galata qabaachuu dhiisuu danda'a namni tokko hojjetee garuu waaqayyo biratti galmaa'aadha. Hojiin hojjennu waaqayyo biratti galmaa'aa waan ta'eef galateeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Mindaan keenya samiirraa waan ta'eef namatu nu galateeffata jennes waldaa keessatti hojii hojjechuu hin qabnu. Paawulos kanaaf jedhe. Paawulos maal jedheeni akka wanta namaaf hojjettaniitu otoo hin taane akka wanta waaqayyoof hojjettaniitti hojjedhaa hojii kanaa jedheen. Kanaafidha. Akkuma ati dubbataa turte as keessatti wanti guddaan nu hubachiisu jarri ilmaan Gaadii ilmaan Minaaseef walakkaan gosa Minaasee ilmaan Ruubeen kuni erga gara mana isaaniitti deebi'anii booda kan isaan gara lola sanaa dhaqanii warra Israa'eloota gama dhiyaan jiran gargaaruudhaaf deemanii maatii isaanii ijoollee isaanii illee ni ilaalle. Isaaniin manatti dhiisaniitu of kennuudhaanii obboloota isaanii michoota isaanii gargaaruudhaaf gara lola sanaa deeman. As keessatti amma jarri kuni bakka sanatti du'uu danda'u ta'a, lubbuun isaanii darbuu danda'u ta'a, maatii isaaniitti adda ba'anii hafuu danda'u ta'a. Kun garuu homaa isaaniitti hin fakkaanne. Maaliif kaleessa lola baay'ee keessatti michoota isaanii wajjin lola gurguddaa keessatti walii wajjiniin lolanii walii wajjiniin dhaabatanii keessa darbaa waan turanii fi
ammas taanaanii miidhamni obboloota keenya miidhama keenyadha milkaa'inni obboloota keenya immoo milkaa'ina keenyadha jechuudhaan of kennuudhaan garaa guutuu of kennanii obboloota isaanii duukaa gara lola sanaatti dabarsanii of kennanii arras taanaan nuti arra waldaa kiristaanaa keessattis hawaasa keessa jiraannu keessatti aarsaa dhugaan nu gaafatu hundumaa kaffallee of kennuudhaan gad of deebisnee kana keessatti nan miidhama yoon kana godhe nan miidhama jennee qooda sodaannu sana keessatti garaa guutuun of kennine dhugaa namoota biraan geessisuudhaaf aarsaa dhugaan nu gaafatu hundumaa of kennuudhaani hojii hojjennu keessatti Efesoon akkuma amma dubbatame ture Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 7 irratti wanta hojjennu akka wanta namaaf hojjennu yookaas akka wanta namni ittiin nu jajuuf galata namarraa eeggannu osoo hin taane hojicha akka wanta kan waaqayyoo ta'etti garaa guutuudhaan of kennine akka nuun hojjechuu qabnullee jabeessee as keessatti fakkeenyummaa gaarii nuuf kaakutaan kun. Waaqayyo si eebbisu. Dhugaadha. Of kennuun baay'ee barbaachisaadha. Waldaan yeroos guddatti. Dhuunfaa keenyan akka nama tokkootti of kenninee waaqayyoof yeroo hojjennu yeroo sana isaan egaa sabni gosni Gaad Minaasee walakkaa Roobeel isaan obboloota isaanii gargaaruudhaaf jecha waaqayyo wajjin dhaabachuu kaayyoo waaqayyo galmaan ga'uu fi isaan kan dhaabatu. Tarsiimoo walii qabu, kaayyoo walii qabu. Inni kun immoo kaayyoo waaqayyoo ture. Saba Israa'el moosisee iddoo tokko akka Kana'aaniin isaan dhaalchisu waaqayyo abdii galeefii ture. Kanaaf egaa isaan kun kaayyoo waaqayyoo qabataniiti kan isaan deemaa turan. Kanaaf egaa kaayyoo waaqayyoo kana galmaan ga'uudhaaf immoo of kennuun baay'ee barbaachisaadha. Nunis har'a keessumayyuu hojii wangeelaa kana hojii ergamoota sadanii kana bakkaan galmaan ga'uudhaaf maal gochuutu nurra jiraata jechuudha. Namni akka dhuunfaatti of kennee wangeelaaf hojjechuuti wangeelaa dhaabachuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf egaa kana waan baay'ee kaasuu dandeenya asirraati. Amma egaa yaada tokko immoo argina jarri kun of kennanii hojjechaa turanii waaqayyoof dhimmamanii dhaabachaa turanii akkuma amma qabuun kaaftee ijoollee isaanii hin yaadne ture. Haadha manaa isaaniillee qabeenyaa isaanii waan hundumaa isaanii keekoo hin jenne achitti gatanii dhufanii gargaaraa turan obboloota isaanii kana. Amma warruma kanarratti immoo himannaan ka'e. Yeroo tokko waan gaarii hojjetanii gaafa himannaan namarratti ka'u nama aarsuu danda'a, dallanuu danda'u jarri kuni garuu himannaa turatti ka'e himannaan isaanii kuni maal fakkaatame obboleessi keenya fiqeen nuuf kaasi. Tole yeroo qabaanne waaqayyoon gaarii goonee galateeffannaa haala gaariin deemaa jira mariin keenya waan ta'eef kun kan inni jalqabu Iyyaasuu boqonnaa 22 lakkoofsa 9 gidduu waan jirudha. Gaafa kana dubbifnu taateewwan ijoollee Israa'el qomoo tokko gidduutti ta'ee agarra. Taateewwan kuni akkuma waaqayyoo Abrahaamii kaasee hanga Iyyaasuutti waadaa galee fi waadaa sana raawwate qoqqooddaan akkuma isaan bakka qaqqabatanii qoqqooddaan gidduu isaaniitti raawwate jechuudha. Kun maal inni akkuma Yordaanos qarqaraa fi gara Yordaanos gama bahaa fi gama dhiyaa tu jira. Ijoolleen ilmaan Ruubeen, ilmaan Gaadii fi walakkaan gosa Minaasee gara qarqara dhiyaa qabatan Yordaanosiin jechuudha. Warri hafan immoo lamaaf walakkaadha warri kun. Warri hafan immoo gara Yordaanos dhiyaa warra akka Yihuudaa fa'a warra akka Biiniyaan fa'a kun immoo ilmaan Israa'el 9 walakkaan immoo gara Kana'aan bakka Shiiloo jedhamu qabatan. Warri lamaa kun immoo bakka Giliyaad jedhamu qabatan. Kana gidduutti maaltu raawwata? Utuun dubbisne tola achirraati. Iyyaasuu boqonnaa 22 9 hanga 20 akkas jedha. Ergasii ilmaan Ruubeen, ilmaan Gaadii, walakkaan gosa Minaasees gara biyya dhuunfaa isaanii biyya Giliyaad isa Waaqayyo Musee abboomee isaanii kennise sanatti deebi'uudhaa fi Israa'eloota biyya Kanaanitti Shiilootti dhiisanii hin adeemanidha. Itti aansuun kudhanirraa ilmaan Ruubeen, ilmaan Gaadii, walakkaan gosa Minaasees gara naannoo Yordaanos biyya Kana'aanotaa yommuu dhufan achi qarqara Yordaanositti iddoo aarsaa baay'ee guddaa tokkoon ijaaran jedha. Kana iddoon dubbii, iddoon garaagarummaa isaanii jechuudha, iddoon qoqqoodama isaanii. Achi booda kunoo ilmaan Ruubeen, ilmaan Gaadii, walakkaan gosa Minaasees fuullee biyya Kanaanota qarqara Yordaanos daarii namoota Israa'elitti iddoo aarsaa akka ijaaran Israa'eloonni hin dhagaan. Warri kam? Warri 9 walakkaa warri Shiiloo jiran jechuudha. Isaan kuni gaafa dhagaan maal jedhu Israa'eloonni yommuu Fiinehaas lubicha ilma Eliyaazaar gara biyya Giliyaaditti, ilmaan Ruubeenitti, ilmaan Gaadiitti, walakkaa gosa Minaaseettis in ergan. Ani ittan fufaa.
Egaati garaagarummaan kan isaan gidduutti uumame dhimma aarsaati. Iddoo aarsaa ijaartanii eenyutu irratti ka'a? Warra Shiiloo jiranii warra gosa Israa'elootaa keessaati. Sagalii walakkaa suni eenyu irratti ka'u? Warra lamaa fi walakkaa irratti ka'an jechuudha. Wanti wal dhabdee isaaniitti gidduu isaaniitti uumsise maal inni? Ijaarsa iddoo aarsaati yookiin immoo mana qulqullummaati jechuudha. Saba kanaaf saba isaan wal irratti ka'anii fi ijaarsi iddoo mana qulqullummaa kuni siluma sirna ijaarsa mana qulqullummaa keessatti gara waan lamatu jira. Israa'eloonni gaafa boojuu argatan Waaqayyo boojuu isaaniif kennu maal godhu? Dhagaa ka'aa deemu. Iddoo aarsaa ijaaraa deemu. Iddoon aarsaa kun iddoo aarsaatiif ta'a moo yaadannoodhaaf ta'a waan jedhu gaaffii qabu turan jechuudha. Gaafa wangeela keenya irraa dubbifnu. Haa ta'uuti warri sagalii walakkaa warri kanaan Shiilootti hafan maal jedhanii isinii utuu nuun hin mariisisin. Utuu nu wajjin hin mari'atin maal gootanii? Iddoo aarsaa ijaartanii. Iddoon aarsaa kun immoo iddoo Waaqayyoon ol kaasuudhaaf ijaaramedha. Garuu wal hubannaa dhabaan maal godhanii? Irratti ka'an jechuudha. Waan isaan irratti ka'anii fi garaagarummaan gidduu isaaniitti uumame. Iddoon aarsaa sun immoo hin mul'ata. Namni goora qoraan dhaqu, namni gabaa dhaqu hin arga deema yaada. Ani fagoo jiru akkamitti argani? Garaagarummaan isaanii kiiloomeetira 100 fi hanga 60 gidduudha. Garuu maalidhaa? Guddaa waan ta'eef waan inni mul'atuu fi nama jalaa dhokachuu hin danda'u iddoon aarsaa sun. Isa kanaaf namoonni dhaqanii itti maniiru eenyutu itti meedha illee yaadinan ture garuu namni itti men jiru flow of information yookiin fulla'iinsi yaada fulla'iinsi yeroo sana of odeeffannoon jiru miillumaan dhaqama waan ta'eef dhagaaniiru erga dhagaanii booda maal godhanii maaliif ijaartan jedhanii irratti ka'an jechuudha. Maaliif ijaartan jedhanii irratti ka'an. Lamaanuu gaafa laallu Israa'eloonni qaamaa darbanii duraan muuxannoo tokko qabu. Muuxannoo maalii? Muuxannoo waaqa tolfamaa waaqessu jechuudha. Isa kanaaf Israa'eloonni qarqara Yordaanos gamana jiran bahaa jiranii tarii waaqayyo tolfamaa waaqessu jedhu waan ta'eef kanaan dura immoo seenaa pheeyoritti ta'e beennaa waaqayyo akkamittiin akka isaan rukute waaqayyo akkamittiin akka isaan miidhe beennaa waan ta'eef isa kana amma nutti deebisaa jiru waan ta'eef dhannee iddoo aarsaa isaan ijaaraa jiran sana maal gochuu qabna? Balleessuu qabna jedhan. Diiguu qofaa otoo diiganii salphaadha garuu hin balleessine jedhan. Balleessuma qabu turan balleessuu qabu turan. Dhugaa qabu jarri kuni dhugaa qabu dhugaa. Hubannaa isaaniitu faallaa isa amma ilaalaa jirru kana ta'e malee jarri kuni inaaffaa afuraa qabu waan ta'eef lamaan gidduu inaaffaa afuraatu jira. Kanaaf egaa dhaqanii balleessuu qabu. Dhaqanii balleessuu qabu turan. Garaagarummaan kun gidduu isaaniitti uumame haa ta'uuti Feeniyaas lubicha kan jedhamu jira ilmi Alaazaari. Kun walakkaa gosa sagalii kan bakka bu'udha. Garee sana kan bulchudha. Isa booda maal godhanii gara warra bahaa kanatti ergan jechuudha. Ilmaan Ruubeen, ilmaan Gaadii fi walakkaa gosa Minaaseetti erganii akkaataa itti nagaan bu'uuf mirkaneessuu yaalan jechuudha. Garuu walumaa gala kummaa saame hinaaffaan afuuraa gidduu isaanii akka jiru. Himannaa irratti banan kana himannaan kun himannaa dhugaa ture isaanii warra sagaliif walakkaa kanaa fi himannaa dhugaa ture. Maaliif ragaan qaban himannaa sana keessatti tilmaama mataa isaaniitiin himataa jiru malee isaati kaayyoo isaan ijaaraniif sana hin beekan. Shakkiidhaanitu kana kanaafidha jarri kuni waaqa tolfamaa waaqessuudhaaf haala mijeeffataa jiru. Kun immoo dheekkamsa waaqaa nutti fida waan ta'eef wanti kun diigamuu qaba maaf rukutamnee beenna kanaan dura waan ta'eef jiila qabu kanaan dura waan jiilanii qaba waan ta'eef sana keessatti himannaa tilmaama sammuu isaaniitiinidha kan isaan himataa jiranii ragaa qabatamaan qaban achi keessatti. Ragaa qabatamaan qaban ragaan bu'uuraan jiru malee garuu himannaan isaanii dhugaadha. Maaliif hinaaffaa afuuraati waan ta'eef waaqa tolfamaa achitti waaqeffachuudhaaf yeroo isaan jalqabanii waaqayyo immoo dhahicha nutti fidaa dheekkamsi waaqayyo nutti dhufaa jedhanii waan shakkaniif. Kanaaf himannaan isaa himannaa dhugaa fakkaata garuu deebii isaanii immoo ni ilaalla walii wajjiniin. Waliin ilaalla dhumarratti wanti kaasu waldaa keenya keessattis kuni jaarraa 21ffaa waldaa jiranii fi beekumsa gaarii ta'anii namanaan akkan dubbisetti jechuudha. Maaliif utuu ragaa bu'uuraan qabaatanii utuu ragaa quubsaan qabaatanii waldoota keenya keessatti tokko tokko yeroo barjaa namatti maxxansatu jira. Barjaan kun immoo hojii amantii laaffisa hawaasummaa naaffisa hojii amantii nama harkatti ligideessa jechuudha. Amma tun isin gaafadhee dudda duuba waldaa keessanitti namni barjaa ofirraa hin qabne hin jiru. Barjaa ragaa bu'uuraa hin qabne jechuudha. Inni 20 barsiistuu qabbaniin 20 barsiisaa Salamoon 30 barsiisaa Daacoo 50 nutti moggaasu jechuudha. Maqaan waan akkasii moggaasuun ragaa bu'uuraatu hin qabaatanii utuu mootti dhiyaatanii utuu waliin hin mari'atanii waan tokko gochuun waldaa keenya irratti illee mari'atan mul'ata waan ta'eef waan akkasii kana maal gochuu qabna dura hubachuu akka qabnu. Himannaan dura
dola qulqulleessuun gaarii akka ta'e kaasuufidha. Achirratti rakkoon isaanii rakkoo hubannaa dhabuudha. Tokko olittiitu waliin mari'atan ta'e iddoon aarsaa sun utuu waliin mari'atamee ijaarame ta'e rakkoon qabu ture. Garuu isaan sun hin beekan turan. Seenduu beessa duraa waan beekaniifitu kan abboota isaanii kan akaakayyuu isaanii ta'uu danda'a kan isaan beekan. Waaqa tolfamaa kan isaan of keessaa qaban. Sababa kanaafitu iddoo aarsaa isaanii ijaaran iddoo waaqa tolfamaa ta'uu danda'a jedhaniitu yaadamee fi shakkii qabu turan. Malee garuu iddoon aarsaa isaanii idduma aarsaa sirrii ture kan isaan ijaaruuf yaalanii jechuudha achitti. Kanaaf dogoggora hubannaa dhabuudhaan har'allee waldaa keessa dogoggora hubannaa jiraachuu danda'a. Akkasuma hawaasa keessa jiraannu keessattis akkasuma jiraachuu danda'a. Kanaaf hubachuun gaarii akka ta'edha kan inni nuuf kaasu jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhaggeeffattoota keenyaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Isinis nu waliin akka macaafa qulqulluu kan wajjiniin qorachaa jirtan abdii qabna. Gaafii yoo qabaattan ammas yaada yoo qabaattan karaa foddaa televiziyoonaa irratti kan deddeebi'u bilbila kanaan nu bilbiluu dandeessu, ergaa gabaabaas nu erguu dandeessu. Nu wajjin turtii muraasa booda immoo mee dhuguma himannaan kun himannaa dhugaatii maal argatanii kana booda maaltu ta'a? Dhuguma himannaa kanarraa ka'anii wal loluu laata? Israa'el gosti 9 walakkaa kunii fi 2 walakkaa warri hafan kun lola banuu laata? Moo lolli kun furamee gara nagaatti deemama kan jedhu kana walii wajjin qorannaa. Deebiin isaan deebisan maal fakkaata kan jedhu kana walii wajjin qorannaa. Turtii gabaabduu booda deebinee walitti walii wajjin qorannaa. Waaqayyo isin haa eebbisu lafa jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Turtii muraasa booda walitti deebina. Daawwattoota keenya gaa walitti deebineerra. Boqonnaan dura yaada tokko kaafnee turre. Himannaa gosa Roobeel, Minaasee saba walakkaa fi Gaadii irratti himannaa ka'e tokko kaafnee turre. Himannaa kana booda gaa Israa'el seenaa dudduubaa wal qabate wayitu jira. Kanaan dura akkuma beekamu Israa'el lafa onaa keessatti saba ormaa waaqa hin beekne walii wajjin yeroo isaan haala hin taane keessa galanii dheekkamsi waaqayyootti dhufee ture. Akkasuma hin beekna yeroo baay'ee dheekkamsa waaqayyoo saba Israa'elitti dhufee ture. Dheekkamsi kun immoo nama baay'ee fixa. Hin ajjeesa dheekkamsi waaqayyoo gaafa dhufu sabni Israa'el hin dhuma ture. Shaakala kana qabu turan Israa'el hin beeku. Dheekkamsi waaqayyoo gaafa dhufu maal akka ta'u beekamaadha. Maaliifi waaqayyo cubbuu wajjin walii galtee hin qabu. Akkasuma amma sabni amma himannaan irratti ka'e kuni yoo dhuguma waaqa tolfamaadhaaf iddoo aarsaa kana ijaaranii dheekkamsi waaqayyoo dhufuun isaa hin hafu. Gaafa dhufe immoo maal ta'a jechuudha. Namatu du'aa hin badu. Kanaaf seenaa kana sirriitti bareessanii beeku sabni Israa'el. Amma gaa himannaan ka'e kuni akka sila kaafnetti dhugaa qabu jarri kuni. Himannaa dhugaadha. Garuu akkuma jennee qabatama hin qabu. Bu'uura hin qabu himannaan isaan kaasan kun. Amma seenaa kana gaafa laallu namni garee kana dura bu'ee geggeessaa ture isaan bira dhaquudhaaf garee kana dura bu'aa ta'ee deemaa jiru luba Finaasi. Lubni Finaasi kun immoo yeroo akkuma sila kaafne dheekkamsa waaqayyoo Israa'elitti dhufe nama dhaabsise ture. Maal jedha seera lakkoofsaa boqonnaa 25 lakkoofsa 7 fi 8 irratti maal jedha? Yemmus Finaas ilmi Eleazar ilma Aroon lubicha
kan arge ka'ee waldicha keessaa ba'e eboo fudhatee hamma gola isa keessatti namicha Israa'el sana duukaa dhaqe. Namichas dubartiis waraanee keessa hin baase. Akkasitti dha'ichi Israa'eloota irraa hin hafee jedha. Israa'eloota oolchee jechuudha namni kun. Seenaa kana beeku. Amma namoota ergaman kana keessa himata kana qabatanii namoota deeman kana wajjiniin kan ergame lubicha Fenahaas ture. Maal ergaa maalii qaba inni kuni? Fenahaas kanaan dura shaakala maalii qaba? Dha'icha Waaqayyoo, dheekkamsa Waaqayyoo saba Israa'el maal gochuu? Oolchuu. Shaakala kana qaba. Ammas maal jedhanii yaadu isaanii dhaqee jara kana maal godha? Hin dhaabsisaa, hin tasgabbeessaa. Dheekkamsa Waaqayyoos immoo saba kanarraa hin oolcha, hin hambisaa jedhanii waan yaadaniif wajjin ergan jechuudha. Kanaaf egaa dhaqanii waan mari'atan qabu. Dhaqanii waan walii wajjin haasaan qabu. Booddee itti fufna barumsa keenya keessatti. Garuu namni kun ergamuunsaa Israa'el maal qabaa jechuudha. Shaakala kanaan dura qabanirraa kan ka'e nama kana erganii jechuudha. Dhaqanii waan isaan walii wajjin haasa'anii gadi fageenyaan laaluu dandeenya. Mee dubbiin hin qabbanaa'e moo itti fufe? Yaada jedhu irratti yaada kaasuu dandeenya. Dhuguma lubni kun dhaqee waan Waaqayyoo hin jaallanne, fedha Waaqayyoo kan hin taane, aarsaan suniin aarsaa iddoo aarsaa dhugaadha moo iddoo aarsaa dhugaa hin taanetu ijaaramaa jira kan jedhu dhaqanii adda baafachuutu irra jiraata jechuudha jara kana. Dhugaan eessa jirti waan jedhu? Eessa jirti dhugaan kan jedhu adda baafachuutu irra jira. Garuu sabni Israa'el seenaan wal qabatee jiru maalidha? Namni kun luba. Lubni kun immoo maal godhaa? Dhaqee waan Waaqayyo hin jaallanne, waan Waaqayyo hin barbaanne kana dhaqee maal godha? Inni tasgabbeessaa jedhaniiti kan nama kana isaan ergaa jiran. Kanaaf egaa mee dhugaan kun dhuguma dhaqanii walitti bu'u moo jarri kun dhaqanii balleessu moo jara kana waan isaan deebisan, waan isaan godhan sun dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu dhaqanii mirkaneeffachuutu irra jiraataa jechuudha. Mee buleettiin keenya qabbanneen deebiin jarri kun dhaqanii adda baafatan maal fakkaata? Deebiin jarri sun deebisanis immoo maal fakkaata kan jedhu mee walii wajjin ilaalla. Tolee, bareedaadha egaati. Akkuma amma ilaalaa turre jarri kuni Fiiniyaas lubichaa fi eegdota warra 10 duukaa erganii akka isaanii gaafatan osoo hin taane akka isaan dheekkamaniif ergisiisaniiru Israa'eloonni kun jechuudha. Kana booda jarri kun erga deemanii achi ga'anii booda Iyyaasuu boqonnaa 22 lakkoofsa 21 ka'ee deebii jarri sun deebisan kutaa sana keessatti nuuf ka'a. Jalqabaa jarri kun yeroo dhaqanii baay'ee dheekkamanii jecha jajjabaadhaan ifannaa gurguddaadhaan akkamittiin kana gootu dheekkamsa Waaqaa nutti fiduuf jedhanii yeroo isaan dheekkamanitti jarri kun amma isaan dubbatanii afaan isaan irraa fixanitti homaa tokko iyyuu ittiin deebisne callisanii dhaggeeffatan. Callisuun isaanii kun egaati himati isaan ittiin himatamaa jiran kun salphaa ta'e miti. Obsa jabaa waan qabaniif jecha isaan ittiin jedhamaa jiru kana waan tokko iyyuu ittiin lakkoofne bakka akka nama Asama walitti haasaa jiru tokkotti dhaggeeffatanii callisanii dhaggeeffatan iddoo sanatti sanuu immoo erga isaan haasanii dheekkamanii waa meeqattiin jedhanii lolanii booda deebii isaan ittiin deebisanii isaaniif jalqabanii maqaa Waaqayyootiin deebii jalqaban. Innis Iyyaasuu boqonnaa 22 lakkoofsa 21 irraa kaasee deebisan nan dubbisa seenaa kana lakkoofsa muraasa isaan dubbisa akkas jedha lakkoofsa 21 irraati. Kana irratti ilmaan Ruubeen ilmaan Gaadii walakkaan gosa Minaasees deebisanii eegdota kumaa warra Israa'eliin Waaqayyo gooftaa Waaqayyoliiti. Waaqayyo gooftaa Waaqayyoliiti. Jecha kana irra deddeebiidhaan dubbatan. Maaf jecha kana irra deebi'anii kan isaan ittiin himatamaa jiranii Waaqa tolfamaadhaaf ijaaraa jirtu bakka kana jedhanii wanta himatamaa jiranii fi isaan irra deddeebi'anii Waaqayyo gooftaa Waaqayyoliiti jedhanii deebisanii inni beeka. Israa'elis abeeku. Kun Waaqayyo irratti ka'u isa ganuus yoo ta'e har'a nu hambisin jedhanii sababa ijaarsa mana sanaa tokko lama jedhaniitu ibsuu fi jalqabanii sanuu immoo akkaataa isaan itti himanii itti deebisanii deebii lallaafaadhaan sagalee tasgabbaadhaan afaan qabbanaadhaan jecha nama amansiisuu danda'u fayyadaman iddoo sanatti sana booda sababni ijaarsa isaanii kana ture
Israa'eloonni Iyyaasuun lafa isaanii firee erga bakka isaanii qabataniitiin booda bara booddee ilmaanni keessan ilmaan keenyaan isinii Waaqayyoon hin beektanii ilmaan keenyas immoo akka isaanii Waaqayyoo irratti kaan yookaas immoo akka isaan Waaqayyoon ganan ilmaan keessan ilmaan keenya taasisuu danda'u jettanii ilmaan keenya himachuu waanta dandeessanii fi nuti immoo ilmaanni keenya kun yaadannoo godhatanii isa akka isaan ilmaan keessanitti agarsiifataniif jecha kana godhanne maleessaati nuti waaqa tolfamaadhaaf yookaas immoo qalbaa gubabuuf jennee wanta kana gooneef hin qabnu jedhanii deebii iddoo kanatti deebisan. Akka addaan hin baane kaayyoon isaanii inni guddaan as keessatti michummaan obboloota isaanii jinjiran kuni kanaan dura lola dhaqanii gargaaranii wajjin lolaniiru jenneerraa michummaan isaan obboloota isaanii kanaa wajjin qaban jabaatee dhaloota ittaanu wajjin akka inni itti fufuu qabuufidha kaayyoon isaanii. Warrumti sunis kan isaanii mataa jiranii fi nutti adda ba'uufidha waaqa tolfamaa waaqessuuf jedhu michummaa isaan wajjin qabanis waaqa wajjinis qabanis addaan kutachuuf jedhodhanii isaanis michummaa jabeessuufidha himati isaanii. Warri kunis immoo michummaa keenyatu gargar ba'a sodaa jedhuudhaan yaadannoodhaaf akka isaaniif ta'utu iddoo sanatti keessatti waaqeffachuuf osoo hin taane keessatti aarsaa dhiyeessuuf osoo hin taane yaadannoo ta'e akka isaan ilmaan isaaniif akka inni kaa'amuu fi kan isaan iddoo sanatti kana ijaarratanii jechuudha. Egaa deebiin jarri kun deebisaa jiran as keessatti isa banimsaa kutaa barnoota keenyaa irraa ta'e macaafa fakkeenyaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irratti deebii laafaan dheekkamsan qabbaneessa dubbii jabaan garuu dheekkamsan kaasasa jedhu kanaaf hiikoo guddaa kennaa deebiin jara kanaa jechuudha. Kanaaf egaati arras nuti wanti baay'een nu mudachuu danda'a dhugaa mootuu qabnu jarri kuni utuma dhugaa qabanidha kan isaan himataman nuti garuu arra ammatu ofii keenya of gaafanneeti dhugaa mitiitii dogoggoruma nuti goonee jiru irratti iyyuu jennaan namni maaf kana goote jedhee nutti dheekkamee fi dogoggoreen kana godhe kamaaf na ifattaree kana nan sirreeffadha jenneetu deebii jabaadhaan deebisna malee dhuguma tasgabboofnee dogoggoruma keenyaanu deebii sirrii namaaf hin deebisu. Jarri kun garuu dhugaa utuu qabanii kaayyoo isaan hojjetaa jiraniif kun utuu dhugaa ta'ee jiruutu jechi ittiin jedhame jecha sana keessatti garuu hin obsani hin callisani. Callisuun isaanii kuni jecha sanaa cimina dubbii warra sanaa hin mo'ate. Egaa Finiyaas fa'aa iddoo kanatti yeroo isaan deebii kana deebisanitti baay'ee deebiin isaanii sun isaan booje. Iddoo sana dhaqanii haasaa jara sanaatiin mo'amuu caalmaa deebii isaaniif deebisetu isaan gammachiise iddoo sanatti miira gammachuu isaaniif uume deebi'ellee tokkummaan isaanii akka duraatti bakkatti akka inni deebi'edha. Arras waldaa keenya keessatti waldaa kiristaanaa keessattis bakka hojjennu hawaasa keenya bakka barnootaa keessatti haala keessa jiraannu ooltee bultee keenya guyyaa keessatti wantoonni baay'een nu mudachaa ooluu danda'u ta'a. Kana keessatti wanta nutti dhufu tokko akka inni as nutti dhufatti fuunee namatti deebisuu hin qabnu. Ayyaana Waaqayyoo keessa gorree waan nama dhibu obsa akkasumatti muuxannoo fi namni yaalee ittiin godhatu miti. Kennaa hafuura qulqulluutiinidha. Waaqayyoo garaa tasgabbaa gaafa nama keessa kaa'u garaa obsaa garaa callisaa hafuura callisaa gaafa Waaqayyoo nama keessa kaa'u obsi namaaf kennamaan. Kanaaf waan goonu hundumaa keessatti warra nagaa buusan ta'uu qabna. Bakka nuun deemnu hundumaatti nagaan mul'achuu qaba. Namoota illee kan walitti finnu ofii keenyaaf illee nagaa kan buusnu dubbii hundumaa nagaadhaan kan tasgabbeessinu taane akka nuuf fakkeenyummaa gaarii namootaaf ta'uu dandeenyu seenaan kun baay'ee cimsee nu hubachiisa kutaa kana keessatti. Dubbiin kun illee waan xiqqoo isheetti dabaluudhaa fi waan nabatuun fakkaatu ture. Akkasatti deeman gaafa laallu yeroo walgeetaan shiilootti maal jedhanii dhaqaatii balleessaa isaan waan akkasii gochaa jiru waan ta'eef jedhani. Even jechi isaan jedhanii isaan maal jedhamu gaadii minaasee fi ruubeen ture mini garuu ilmaan jara sana ilmaan ruubeen ilmaan gaadii takkas godhe jedhaa turan. Garuu wanti isaan eeganii dhaqanii fi wanta achitti ta'ee baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Dhiiggi dhangala'u wal balleessuu hambisaniitu dubbii lallaafaadhaanii gara jireenyaatti tokkummaa watti dhufan jechuudha. Kunirraa waan baay'ee nu barsiisa jedhee namana. Dhugaa qabu garuu dhugaa qaban san irratti isaan gaafa loltootatu dhufee isaan balleessuudhaaf dhufanii nukkoo balleessaa hin qabnu jechuu danda'u. Waan godhan beeku waan ta'eef dhugaa qabu. Iddoo aarsaa isaan ijaaran suni iddoo aarsaa Waaqayyooti. Gaafii hin qabu. Kanaaf maal godhaa nuun jettu noo iddoo aarsaa mataa keenya Waaqayyoof hojjetan akkuma amma qabduun jettee yaadni isaan deebisan garuu baay'ee kan garaa nama baay'ee kanaaf yeroo tokko yooma dhugaa qabaannee
karaan taane namni nutti dhufeyyuu deebifnu dubbii qabbaneessuu danda'a, tasgabbeessuu danda'a, nagaa buusuu danda'a. Karaa faallaa ta'een immoo nagaa booressuu danda'a jechuudha. Kanaaf tasgabbaa'anii waan dhufaa jiru dhaga'anii deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Kun immoo akkuma itti qabuun kennaa afur qulqulluuti. Yoo Waaqayyo nama gargaare malee namni tasgabbaa'uu hin danda'u. Kun keenya baay'ee jabaadha jechuun anatu jireedha. Sirrii dhugaa akka qabnu nutu beeka keessa keenya jira waan ta'eef jarri hin beekan dhugaa akka qabnu isa gadi baafnee itti dubbachuu qabna akka jira kanaatti jechuudha. Tasgabboofnee waa dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa waldhabdee furuun baay'ee barbaachisaadha. Akka biyyaattis, akka waldaattis, akka maatiis, akka dhuunfaas waldhabdee furuun jireenya jiraachuudhaaf, walii wajjin jiraachuudhaaf baay'ee bu'uura. Kanaaf egaa waldhabdeen uumamuu danda'a. Maaliifi akkuma nama biyya lafaa biyya rakkinaan guutamte keessa jiraatutti waldhabdeen yeroo hundumaa uumamuu danda'a. Garuu waldhabdee kana furuun baay'ee barbaachisaadha. Mee akkamitti furame waldhabdeen kun boleessi keenya Salamoon mee yaada kana nuuf kaasi. Okay, gaariidha. Rakkoo ture duraanii waldhabdeen saba kana gidduutti tureera. Saba 9 walakkaa fi 2 walakkaa gidduutti tureera waldhabdeen kun. Maali? Isaanii qoqqoodumsa lafaatiin yookiinis immoo kennameeraa fi rameeraa fi Iyyaasuunis hireeraa fi isaa booda maal ta'anii waldhabdeen uumameeti ture. Waldhabdeen amma akkuma ammaa saamaa ture amma irratti mari'achaa turre sana rakkoon cimaan isaan gidduu ture maal ture? Rakkoon suni iddoon aarsaa isaan ijaaruudhaaf ka'an sun rakkoo akkamii qaba ture? Rakkoo qabu ture. Garuu yaada walii galuu dhabuudhaanitu akka wanta inni rakkoo qabutti ilaalamee ture. Isaa booda iddoon aarsaa suni warri sun maal deebisaniif warri 2 walakkaa suni nuti sanaaf iyyuu miti. Nuti kan nuti iddoo sana iddoo aarsaa ijaarree fi deebii lallaafaa isaan deebisaniif garaa isaanii laleesse. Isaan akka kanaan miti kan isaan dhaqanii eeggatan iyyuu ture. Waan isaan deebii jabaatti deebisanii maalis hin galcheef waan ittiin jiran fakkaata. Garuu kana hin jenne isaan deebii lallaafaa isaaniif deebisanii macaafa qulqulluudhaan deeggaramaniidha kan isaan deebisaniif turan. Har'allee waldhabdee furuu keessatti immoo isaan sun waldhabanii ture waldhabdee deebi'anii furani. Waldhabdee amma rakkoon uumamuu danda'a. Rakkoo uumamu kana keessatti hawaasa keessatti maatii keessatti bakka jiraannu goddanyoota keenya wajjin waldhabdeen rakkoon garaagaraa jiraachuu danda'a. Rakkoo kana akkamitti furamuu danda'a? Rakkoo kana keessattis immoo eenyu kan furu Waaqayyoodha kan furu nuti immoo arraba keenyarraa kan bahu deebii lallaafaa nuti deebisnullee miinaa guddaa taphataa jechuudha as keessatti. Kanaaf namni tokko isin irratti yoo murteesse jedha ati murtii dabaan itti naqiinii jedhaan murtii sana qayyee ishiitii itti dhaqii jedhaan. Kanaaf iyyuu wanti sun utuu hin goolabamiin dursa murtii dogoggoraa sana utuu murteessiniin dursa murtiin dogoggoraa hammamiyyuu annas irratti murtaa'e ati immoo haala laafaatiin dubbii tokkummaa'een isaanitti dhaquu akkati qabduudha jedhaan. Kanaaf immoo tokkummaa gonfachuun salphaa miti aarsaa nama kaffalchiisaa jira. Isaan kun amma tokkummaa qabu turan jarri kun tokkummaadhaanidha kan isaan deemaa turan. Tokkummaa isaaniitiis immoo aarsaa kaffalanii Waaqayyos immoo isaanii wajjiniin ta'e immoosisee jechuudha. Kanaaf namni tokko sobaan yonnaa sirratti dubbate yookaanis immoo sobaan yonnaa wanta hamaa sirratti yaade ati immoo dubbii sana jallinaan itti naqiin jedha. Qayyee ishiiti deebii lallaafaa isaaniif deebisii jedhaan. Sababni isaa maaliif deebii lallaafaanii dubbii akka inni qabbaneessu beekamaadha wanta ta'eetiif. Dubbiin jabaas immoo akka inni dubbii kaasu waan beekamaa ta'eefi kanaaf iyyuu dubbiin sun qabbanaa'u qaba. Sabni kun walitti bu'eera. Iddaa walitti bu'ee booda dubbii kanaan gidduu seenameera. Gidduu seentummaan Waaqayyoos jira. Isaanis immoo garaa isaanii qulleeffataniidha kan isaan ulaa sana jiran. Dhuguma iddoo aarsaa ijaaruu turanii isaan sun jarri sunis warri 9 walakkaa warri maaf akkas gootu jedhanis dhugaama isaanii qabatu turan. Maaliif namni akkuma kaleessa gaddanaa ol beekutti beeka yonnaa ta'e isa kanaan duraa beeku yonnaa ta'e sababa sanaaf jechuu danda'u turan. Garuu isaan sababa sanaaf miti kan isaan ulaa sana dhaqanii ijaaranii fi yenneerraanii amma eegaas keessatti waldhabdeen sun hin furame. Waldhabdeen sun eessa keessattidha? Iyyaasuu boqonnaa 22 hanga 34 keessa illee ni jira. Isa kana keessatti maal ta'e jechuudha waldhabdeen sun akka inni furameedha. Rakkoon sun hiikamuu akka inni danda'edha. Kanaaf iyyuu himata tokko himannaa dogoggoraati yonnaa sirratti himatamte himannaa sanaaf faallaan deebisii ni jedhan. Maal deebisii fire? Himata qajeelaa akka nuti deebisuu qabnu. Fakkeenyaaf wanti dogoggoraan nurratti himanni ta'e tokko himatamuu danda'a. Himata sanaaf garuu faallaa yookaanis immoo wanta sanaaf faallaa kan ta'e deebisuu akka nuti hin qabne. Dubbii lallaafaatiin itti dhaquu akka nuti qabnu jechuudha. Dubbii qabbaneessuu akka nuti qabnu. Karaa kanaayitu maal ta'uu danda'a jechuudhaani furamuu danda'a. Waldhabdeen rakkoo isaan gidduu jiru karaa kanaan himannaa isaan irratti baname himannaa dogoggoraa sanaan kallattii biraan itti hin dhanne jechuudhaan. Isaanii
of tasgabbeessaniitu tokkummaa isaanii cimsataniitu yaadni isaanii akka inni xumura argatu isaan taasisee jechuudhaan. Kanaaf iyyuu yaadni isaanii xumura argate. Kanaaf gosoonni kun gosoota garaagaraadha. Yordaanos ba'aa fi Yordaanos lixaatti illee qoodamanii boodaadha akka gantootaatti ilaalaman jechuudha. Garuu gantoota miti jechuudha. Iddoo sanatti maaltu ta'e jechuudhaan iddoo hamaa aarsaa irrattidha kan isaan ijaarsuma iddoo aarsaa irrattidha kan isaan ol labanii turani. Kanaaf iyyuu maal jedha qajeelfama keessatti macaafni qulqulluudhaan qajeelfamaniitu jiru. Lachuu iyyuu macaafa qulqulluudhaan qajeelfamaniitu jiru wanta ta'eetii fi dhugaan immoo isaan gidduutti argame saayitii sana maal ta'an ol dhabdeen isaanii akka inni furamedha jechuudhaani. Karaa qopheessaatti turan sababa sanaa jechuudha. Kanarraa wanti nu badhan immoo arraba keenyarra dubbii jira, dubbii laafaa jira, dubbii jabaa jira jechuudha. Maaliif arrabni keenya du'as jireenyas baatee deema jechuudha. Garuu warra ammaa kun qooda wal ajjeesuu, qooda wal balleessuu dhumarratti maal jedha 22:33 gaafa dubbifnu Iyyaasu jechuudha. Yeroo isaan itti Waaqayyoon galateeffatan agarratun dubbisin itti tola. Yommus Israa'eloonni waan dhaga'an kanatti gammadanii Waaqayyoon hin galateeffatan jedha. Sila abidda ture, wal ajjeessu ture, wal balleessu ture. Garuu maalidhaa wal dhabdeen kun furameetu gidduu isaaniitti walii wajjin jireenya hawaasummaa Israa'el itti fufee hariiroon hawaasummaa tuun cabiin tu gargar hin bahin akka isaa walitti deeman argina jechuudha. Kanaaf arraba keenya illee eeggachuun murteessaadha. Arrabi keenya lafee hin qabu garuu nama waraana waan ta'eef eeggannaa gochuun baay'ee gaariidha. Kanaafitu gammadiidha. Gaafa nagaan deebi'ee dhufu gammadiidha. Sababa kanaafidha. Yaa Waaqayyo guddifnee galateeffannaa. Dafanii dhaquun isaanii gaarii isinitti hin fakkaatu? Utuu jarri kun dafee hin dhaqne ta'ee tarii dubbiin kun faallaa ta'ee egaa waaqeffachaa jiru waaqeffannaa haaraa saba kana keessatti banameera waaqa tolfamaa waaqeffachaa jiru jedhamee tarii waan addaas hintinii ta'uu danda'a isaan bira ga'uu danda'a waan ta'eef dafanii ukkaamsuun dafanii dhaqanii dubbii sana furuun barbaachisaa natti fakkaata. Baga dhaqanii jedhaani. Sabni keenya maal jedhaa? Turuun bulte maal taateedha? Lafee taateedha. Turuun buletee hamaa ture. Hamaa ture. Dafanii sirreessan jechuudha. Dafanii sirreessan dhaqanii turee dhoowunsaa. Bokokee ture. Gaarii natti hin fakkaatu. Waldaa bakeetti illee namni tokko yoo wal dhabee anaaf isin gidduutti yoo wal dhabdeen uumame bobbokonnee turree kan taraa deema waan ta'eef gargar nu fageessaa deema. Garuu yoo dabnee waan sana halka wal qabannee wal hammannee kadhannee jennee maal ta'a inni irraanfanna yaada sana jechuudha. Maaliif karoora Waaqayyoo keessa galla waan ta'eef yoo ture dhoowwinsa guyyaa tokko nafuu sun immoo balaa uumaa dafanii dhaqiin isaanii kun waldaa keenya irraatiif illee ergaa guddaa qaba jedhee tana manan. Waaqayyo sana eebbisu. Egaa waan baay'ee kaasuu dandeenya. Mata duree keenya akka hin irraanfanne biyyicha keessa jiraachuu jedha. Sabni Israa'el biyyicha sana keessa jiraachuudhaaf waliigalteen baay'ee murteessaadha. Bu'uuras maaliif kan waaqeffatan waaqa tokko waaqa samiif lafa kana uume waaqa hundumaa uumaa ta'e hundumaa isa waaqeffatu. Jarri kun hinaaffaan isaanii waaqa tolfamaa waaqeffachuuf ta'u jiru jedhaniiti kan isaan shakkii qaban shakkii keessa isaanii bule. Jarri sun immoo waaqa Israa'elootaa ijoolleen keenya hin irraanfatti. Kanaaf adda ba'uun nurra hin jiraatu jedhaniiti kan iddoo aarsaa sana ijaaran. Kanaaf egaa walii wajjin jiraachuudhaaf tokkoffaan waaqeffannaa waloo baay'ee barbaachisaadha. Murteessaadhaas. Namni ilaalcha tokko qabaachuu dhiisuu danda'a. Aadaa tokko qabaachuu dhiisuu danda'a. Keessaa yoo waldaa keessatti aadaa baay'eetu jira. Barmaatilee baay'eetu jira. Garuu waaqeffannaan Waaqayyoo akkaataan nuyi itti Waaqayyoon waaqeffannu seeraa fi akkaataa macaafni qulqulluun nu abboomutti kan ittiin jiraannu jechuudha. Kanaaf egaa walii wajjin jiraachuudhaaf waaqeffannaa dhugaa isa ta'e Waaqayyo waaqolii isa ta'e waaqeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Kuni waan tokko akka gaafii tokko akkan kaasuun na taasise. Har'a nuyi Israa'el Kana'aan ishee haaraa ishee isaaniif Waaqayyo abdii gale abdii godheefis keessa galanii jiraachaa jiru. Nummoo Yerusaalem ishee haaraa ishee ejji namaan argine gurri namaa hin dhageenye yaada namaa keessa hin jirre akkam akka fakkaatu yaaddaniitu amma akka fakkiisaa kaasuu hin dandeenye biyya sana keessa jiraachuudhaaf Waaqayyo abdii nuuf kenneera miti. Abdii sana qabannee har'a shaakalli nu gochaa jirru maali? Waliigalteen amalli har'a qabnu kuni biyya sana keessa tokkummaadhaan jiraachuudhaaf nu taasisaa laata?
moo jijjiiramuutu irra jiraata amalli nu qabnu har'a akkamitti moo jijjiirama amalli har'a qabnu kuni walii galteedhaan wal jaalachuudhaan akkamitti keessa jiraachuu dandeenya amalli har'a qabnu kun jijjiiramuu irra jiraatu jettanii yaaddu jijjiiramuu qaba as keessatti kutaan kun walii galumti isaa waan ergaa guddaa nuuf dhaamanuuf inni guddaan nuti beekuu qabnu himata sobaan nama jechuudha har'a namoonni baay'een kan isaan miidhamaa jiranii himata sobaa isaan irratti banamuudhaanidha. Kanaaf himata sobaatiin maqaa wal balleessuun cubbuu guddaa akka inni ta'edha. Kana keessaati hundumti keenya ani namarratti sobaan dhugaa ba'uu yoon dhiise obboleessi koo isinis akkuma kana hundumti keenya namarratti sobaan dhugaa ba'uu yoon naa dhiifnee fi namni hundumtu tokkummaadhaan jiraata. Tokkummaa iddoo baay'eetti kan gargar cabsu namoonni baay'een sobaan maqaa wal balleessuudhaanidha. Akkuma kanammoo himata sobaan nurratti banamu keessatti waaqayyo dhugaa keenya akka nuuf baasuuf isatti dhugaa keenya laannee callifne dhiisuun isa murteessaa akka ta'edha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 37 lakkoofsa 5 hanga 6 yookaas immoo akkuma kana lakkoofsa 37 irratti maalidha? Waaqayyo dhugaa kee akka aduu saafaa bakkeetti siif hin baasaadha. Akkuma kana immoo lakkoofsa 37 irratti qacceen nama dhugaa hin badduudha achi keessatti. Kanaaf nuti dhugaa keenya waaqayyotti laaddachuudhaanii wallaansoon itti dhufu wallaansoodhaan deebisuu hin qabnu. Dhugaa keenya waaqayyotti kennannee jabaannee deemuu akka nu hin qabnudha. Akkuma kana biyyicha sanuuf abdachiifame biyya haaraa sana keessa jiraachuudhaa fi garaan keenya qullaa'uu akka nu hin qabnu. Jibba of keessaa balleessuu akka nu hin qabnu. Jaalala gooftaa Yesuus akkuma jaalala nuuf qabaate nutis walii keenyaaf jaalala qabaachuu akka nu hin qabnu. Walammeessuu, waladheessuu, sobaan dhugaa walirratti ba'uu kana hundumaatti of qulleessuu akka nu hin qabnu. Garaa obsaa, garaa jaalalaa, garaa dhiifamaa qabaachuu akka nu hin qabnu. Akkuma kana immoo yeroo nagaan bu'u gammaduu akka nu hin qabnu. Namoonni baay'een gaafa namoonni wal dhabanii walitti araaraman namoonni baay'een hin gammadan. Wal dhabdee namaa kan gammadu namni baay'een jira. Nuti egaa maal gochuu akka nu hin qabnu lafa nagaan jiru gammachuu akka nu qabaachuu qabnu nagaadhaaf gammaduu akka nu hin qabnudha. Cimsee kan inni kutaa kana keessatti walumaa gala nu hubachiisu. Keessa eebbisu. Dhugaadha Iyyaasuun saba Roobeel Gaadii fi Minaasee Wallaqaa sanaan maal jedhe jalqaba isin maaliif abboomamtanitti jedhe waan isin hambiftanii jira achi keessa gaafa laallu kun jiru waaqayyoof abboomamaniiru seera Museen itti mee seera Museen kennee fi sarara deemaa jiru lammaffaan immoo obboloota isaanis gargaaraa jiru akkamitti immoo gargaaranii of laachuudhaan of kennuudhaan nama dhiba of kennuun isaan qaban Ingiliffaan commitmentii jenna. Commitmentiin isaan qaban kuni yookaan of kennuun isaan qaban kuni har'a waldaa keessatti mul'achuu qaba yaadaan. Tokkoon keenyaanaaf isinis dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenyas of kennuudhaan waaqayyo tajaajiluun baay'ee barbaachisaadha. Gaafa of kennine maal of keessaa qaba of kennuun maal of keessaa qaba jaalala qaba seeraa fi abboommii waaqayyootiif abboomamuu qaba jechuudha. Kanarratti waan kaaftan qabdu. Asirratti seeraaf abboommii waaqayyoo seera nuuf kennara. Akkuma maal jedhe Iyyaasuun isin seera kana kan garbicha seera Musee garbicha waaqayyoo isiniif kenne eegdaniitu jedhe. Nuti immoo har'a seera waaqayyoo nuuf kenne eeguu akka nuti qabnu maali seera inni jedhu kun seerri isaa seera maali seera jaalalaan kan inni nuuf kenne seera qaba waaqayyo seerri isaa kan inni jennu abboommii kurnan fakkeenyaaf namni as keessatti nuti waa'ee guyyaa sanbataa irratti yoo kaasne guyyaa sanbataa maa inni sanbata isa qulqulleessuudhaaf eeguudhaaf akka nuti qabnudha kan inni nuuf kenne jechuudha waaqayyo. Kanaaf abboommii inni nuuf kenne kun eegne akkuma Iyyaasuun saba sana galateeffate waaqayyo immoo nu galateeffatu akka inni qabudha. Yoo nuti maal goone seera isaaf abboommii isaa iddootti yoonnaa nuti eegne jechuudha. Seerri waaqayyo diigameera jenne yoo barsiisna ta'e kun dogoggora akka inni ta'edha kan inni nutti himu waaqayyo wangeela keessattis diigame kan jedhu kan hin jirreef waan ta'eef. Kanaaf iyyuu nuti seera waaqayyo eeguu akka nuti qabnu. Gaafa seera isaa eegnu immoo inni immoo maal nuuf godha waanta ta'eetiif waan hundumaatti nu qajeesha waan ta'eef. Isaan maal godhan seeruma eeganii lola isaanitti dhufe hundumaayyuu waaqayyoof abboomamanii lola isaanitti dhufe hundumaa injifatan injifannoodhaan keessa darban maaliin injifachuu danda'an abboommii waaqayyoo waan eeganiif seera waaqayyoo iddootti waan eeganiif injifachuu danda'aniitu jiru. Nuuni illee akkasuma rakkoon nu mudachuu danda'a biyya lafaarra jirra waan ta'eef rakkoon nu mudatu kanaafiyyuu seeraaf abboommii waaqayyoo yoonnaa nuti eegne waan hundumaayyuu akka nuti injifachuu dandeenyudha jechuudha kan inni nuuf kaa'u. Kanarraa barnoota kanarraa kan nuti barannu rakkoo ture
wal dhabdee ture wal dhabdee sana gidduutti garuu waaqayyo gidduu seenuudhaan furamuu akka inni danda'edha jechuudha. Har'allee biyya lafaa kana keessa nus immoo dhiibbaarra jirra jechuudha. Wal dhabdee jira jechuudha. Addunyaa keessa jirra. Addunyaa cubbutti kufte keessa jirra waan ta'eef dhiibbaa kana maaliin furamuu danda'a? Ammas waaqayyoon furamuu danda'a waan ta'eef kanaafiyyuu abdiin keenya Yesuus Kiristoos seera isaa abboommi isaa iddoo itti enne nus immoo akka nuyi dandeenyu waaqayyo guyyaa tokko nu galateeffachuu akka inni qabu. Waaqayyo isaa eebbisu. Saatii yoo qabaannee tarii waan itti dabaluu barbaade tokko yeroo darbe wanta nama mudate wayii jira daqiiqaa tokkotti itti xumura. Garaagarummaa wayiitu ture kanaaf nama gidduu jechuudha. Isa booda namni kun waan akkasii gootettaa naan jedhe lakkii hin gooneen jedheen lakki gootettaa lakki hin gooneen jedheen. Isa booda qeemoo wangeeluma baatee qeekoo dhufa qeekoo gaafa dhufu ishee gangoon immoo wangeela kana qabeedhe. Lakki wangeelan ittiin lubbuu fayyisattiin hojjedha waan ta'eef wangeelan qabu dhugaan nama bira jiraan jedhe tasgabbaa jechuudha. Isa booda egaa wangeelan qabne immoo asii dhadheetu kabalaan itti cufuudhaaf deemaa jechuudha. Egaa wangeelan hin qabneeti oota kana fudhadhee mobaayiliin harkaa adduu godhee lafa dha'ee waraabameera baay'ee viidiyoonis jira. Gaafa inni harkaa rukutu lakki. Utuu silaatii utuu wangeela kana dubbifanneeti maal ta'a jechuudha. Gigiriin manaa jiran itti mana cufannu sibiilli jira. Dhagaa hedduu ture. Dhagaa sana fuudhanii itti maxxansuu hin danda'ama ture. Garuu dubbii qabbaneessuun waan baay'ee hambisaa. Kiristaanummaa keenya keessatti waan akkasii shaakaluuni baay'ee gaariidha. Abbaan dhugaa qaba. Inni sunis dhugaa qabaachuu danda'a. Garuu immoo dhugaan guyyaa tokko akkuma barsiistuu qabbanneen jettee akka aduu safaa. Waaqayyo isaa eebbisu. Daawwattoota keenya sagantaa har'aa qorannaa macaafa qulqulluu goolabuuf deemaa jirra. Tu sa'aatii qabaannee waan baay'ee kaafnee waan baay'ee irraa barra. Iyyaasuu boqonnaa 22 amma dhumaatti gaafa dubbifatanii waan baay'ee baruu dandeenya. Walii wajjin jiraachuudhaaf akka maatiitti, akka waldaatti, akka biyyaatti wal danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Nurraa eegamaa jechuudha. Kanammoo kan shaakallu yoo macaafa qulqulluu keenya sirriitti gadi fageenyaan qoranne walii wajjin jiraachuu kan dandeenyu hafuurri qulqulluun keessa keenya yoo haaresse qofa. Namni foonii dhadhabaadha. Dhadhabina kanammoo hafuurri qulqulluu nu dandeessisuu danda'a, nu moosisuu danda'a. Kanaaf egaa waliigalteen baay'ee barbaachisaadha. Biyya ishee haaraa, Yerusaalem ishee haaraa keessa jiraachuudhaaf immoo shaakalli har'a lafa kanarratti goonu, waldaa keessatti goonu baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf egaa wal danda'uun, obboloota baachuun, wal baachuun yaada gara biraatiin namatti dhufu kana nagaadhaan deebisuun, dubbii laafaadhaan deebisuun jechootni nuyi fayyadamnu baay'ee murteessaadha waan ta'eef egaa barumsa Iyyaasuu boqonnaa 22 qorannaa macaafa qulqulluu keenya kutaa 11ffaa asirratti goolabna. Lafa jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Yoo ergaa qabaattan gaafiis yoo qabaattan lakkoofsa foddaa televezyiinii irratti deddeebi'u kanaan nuuf erguu dandeessu, heeloo nuun jechuu dandeessu. Isin biras immoo dhufnee lafa jirtanitti waan waliin mari'annu yoo qabaanne waliin mari'achuu dandeenya. Ergaa keessan nu ergaa, maqaa keessan barreessaatii nu ergaa. Waaqayyo lafa jirtanitti eebbasaa isiniif haa baay'isu. Nuyi asumaan kadhannaa godhannee barumsa keenya irraa qorannaa macaafa qulqulluu keenya irraa goolabna. Mee kadhannaa godhachuudhaaf buleettiin keenya qabanneen kadhannaa nuuf gootee barumsa keenya irratti goolabna jechuudha. Galateeffannaa abbaa keenya gaarummaa keetiif gochaa kee jaalala isaa yeroo hundumaa hin dhumne jaalala keessa kan bara baraa kanaaf maqaan kee bara baraan eebbifamu. Dhugumaan yaa abbaa ati dubbii kee dhoksaa guddaa nu hubachiiste. Akkamitti obboloota keenya wajjin jiraachuu akka nuun qabu. Akkamitti garaa keenya qulleeffachuu akka nuun qabu. Biyya saaraa sana keessa jiraachuudhaaf arra shaakallu nuun gochuu qabnu maal akka ta'e nu hubachiisteetta. Yaa gooftaa yeroo kanas kadhannaa garaa keenya akka qulleeffannu. Jaalala obboloota keenyaaf akka qabaannu hammeenya walirratti yaaduu akka nuun dhiifnu hammeenya nurratti yaadamu hundumaa keessatti immoo obsaan danda'u akka nuun qabnu akkuma sagalee kee keessatti dubbattee dhugaa keenya ati gaaf tokko nuuf baasuuf akka jirtu beeknee jireenyi keenya guyyaa guyyaa jiraannu keessatti wallaansoo biyya lafaa keessatti obsaan dandeenyee akka nuun dhaabachuu dandeenyuuf ati ayyaana kee nuuf baay'isuun jaalala kee haa ta'u dubbii kee qorachaa oolle hunduma isaa ati garaa keenya keessatti ati nuuf caafi guyyaa tokko dubbiin kee har'a qoranne kuni kan nutti faradu osoo hin taane kan mirga abbaa keetti nu dhaabuudhaanii kan jireenya bara baraan nuuf qopheessu akka ta'uuf sagalee kee ati nuuf eebbisi gaafa mootummaa samaa keessaa deebitee dhuftu
warra biyya aaraa sana keessatti si wajjiniin jireenya bara baraa gammachuudhaan jiraatan ati nu godhadhu ulfina kee nu jiraachisi ayyaana kee nu baay'isi yeroo hundumaa ati nutti adda hin bayini ulfina keef jennees kadhanna maqaa keef jedha daree abbaa ameen